isin ammoo bocha dhugaa san bochi maaliif fakkeessee boo'eega anis dhabii jiraachuun danda'u jee itti boo'ee boochisee goosisaa jechuun waan san. Ila barni jira bar kana baadii aanam hin jiru hin jenne bar fakkeenyaa fi dhiirri dubartii fakkeessuu hin dandeettu hin jenne inni fakkeessiteetti. Garuu fakkeessuma kana keessa ati jechuudha uffata tokko gaafa gabaa baatee bitattu. Ila mee shamarran keenya wanni yaadu yoo jiraate dhiifama narraa godha. Ani sin caala beekeeti miti anis wallaaltuu fi dogongortuu akka teessaniiti jechuudha. Beekeeti miti uffatuma kana gaafa bitachuuf gabaa baanu gurdii hedduutu jira. لا قردي هدوتو جرا أما سيوكا نمو دريا هدوتو جرا يوكا شيتا. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بلا في ليل والأيام يا جنان ينجت أبهمام بسلام بنبيات الله صلاة السلام يورد باجونا إلى يوم القيامة وتان تحت الظلام قال النساء شيتا كنين نميتي أترابيتا تشوفت أصون كاسي غرغرتا جيروسون شيتين كومبادا دا كانن بيتاتيني كانن بيتات أسينينجت غردين كومبادا دا كانن بيتاتيني كانن بيتات أسينينجت كما ستين تار أنا جديد أنا كنا قد أسين ستة أكون ديكو بود أكنا سيتا أنا سيفا بكيسة سيغرغ روكا كيسة تاوين سيتو مرات أثاري أرجيته دكتي واسيكي من كنا كاسيتي من فوتين ديمتو قدي بوفتة لالته هنده ديرا ديمته قدي ديمته لالته بيتات shamarran kenna jechuudha yeroo dhiira tokko jaalatan waa 99 dhiira madaaluu danda'a onne dhiiraa miicanii baasanii deebisuu danda'a argite dhiirri tokko gaafa qarshiidhaan si dhufee fi dhiirri tokko gaafa halaal irra taa'eetiin viidiyoo kooliidhaan agaasi godhe yookaan ammoo viidiyoodhaan wanta tokko naa wasi wanni jedhe dhiirri sun sin barbaadu abadan ammas biyya takka keessa jiraattanii kan ijaazamaan jumaji'aan natti bu'i natti kootu akkas ta'e isin jedhoo taate jedhiin isin jireenyaaf sin barbaadu jechuudha. Osoo jireenyaaf si barbaade maayisanii kan keekiniidhaan hin miicu dhiirri tokko. Osoo jireenyaaf si barbaade nikaa malee zinaasi godhaa amata 3-4 si godhin hin ta'u. Osoo jireenyaaf si barbaade qarshii tantee akka hurbaataatti hin nyaatu jechuudha. Argitee? Shamarran keenya kan ofirra wallaalan. Ni'imaa kan ofirra wallaalan. Argitee? Anama fiizikaala ka qabu kana maal akka ta'e ofirra wallaal. Qaama kiyya kasaalaa kana maal akka ta'e wallaal. Gaafa kana wallaallee akkuma barbaanne deemnee israafa taanee bakka barbaanne ollee ammas taree deebee dhiirri akkuma barbaadde nutti fayyadamtee akkuma barbaannetti jiraanneeti hin jenne faayidaa hin qabu jechuudha. Suuti kabiraa qabdi yookaan kuweeti kabiraa qabdi biyyatti illee kabiraa qabdi jechuudha. Gaafa ifi jibbaattee mataan isii ka isiin tokkoftee biyyaa galtee sun gaafa akkanatti deebi'e gaafa hinnaan isiin dibattee galte sun irraa bututee jedhe asii warra bilbiltee ta'a ufi jibbaatte tun koottaa na fuudha eerpoortii jiraa jetti yookaan deemtootuma gara biyyaa galtii jechuudha. Gaafa kan uf goone mee kamtu jira kas akkarsiisanii ufi jibbaachisiisanii argitanii. Borsa sih macam gode, ufat asim bat nate fit dekan arra macam gode mana kisah terragu rate kae almana algati gate berade mu mereka tuh ya kaman alga bisa gate ni berade gate ni fitani. Bisa bangkap. Mekanta me. Bisa bangkap. Oso kunjuru, oso kana kamnu. As debani dira rangka wanam malifi. Ati saree takka yoo foon itti darbite sareen foon sanni nyaatti. Dhiira jechuun akkas waan ati itti kennite sanni nyaatti jechuudha kallattii hundatti hin dhiiftu. Kanaaf shamarran keenya yoo takka dogoggorre bakka takkatti deebi'uu dhabu. Amma dhiiruma tokko yeroo adda baane deemnee dhaqnee fiigichaanii morka isaa dhiira biraa jaalan. Morka dhiira kaan hin adda baane. Illi kiisaan adda baatee fiiddee kabiraa jaalatti. Yaa bolattiiti yeddura salphaa jamaa afaan itti gattee wallahi. Amma dhiira tokkoon erga adda baate duraan dursiiti isaan maaf adda bahee maalirratti adda baate rakkina isaa yoo haa ta'u rakkina keetuu haa ta'u addaan baateemi taa isammuu kan kee of gaafadha. Erga isaan adda deemtan
سمون كون جواب دوفتا إيتي بس دركما ديري سمالي جرتون جبت ديري سمالي نجرات والله بالله ربتن كاكتا ديرتا كان الدباتني بوي فريند يوتاي أبا منا يوتاي كما في داتا ديرتا كان الدباتي غافت أفتاتي نياتي أفتاتي ديكاتي زنا جتي دبدو فرا أكني سران بين تاتي beeloftu akka inni sirraan beenne taate akka hiriyyaan isaa sirraan beenne taate akka namni tokko sirraan beenne taate keessa kan keeti ficciitii kan keeti waa hunda kan kee garaa keessatti ati gadi qabatteetiini akka nama tokkootitti ati mudhatte wallaahi billaahi mit isaa fi maatii isaa waan moo hiriyyoota isaatu sheenessitaa jechuudha. Mudhachuu qabda. Gufuun takka si dhoofte gufuun na dhoofte jettee dhaabachuu hin qabdu. Fiiguu qabda akka nama maaraatoonii fiigaa jirti. Yeroo baay'ee shamarran kennan namaan dubbat. Numaan haasaa shamarran kennan argitan numaan haasaa shamarran kennan numaan dubbataan. Garuu kan dhaga'u kanarraa fudhatu muraasa. Ila kan dhaga'u kanarraa fudhatu muraasa. Baay'ee keessa waggaa 8 waggaa dhala hojjetee hidhamtee xumuratee baatee birrii waggaa 8 irratti rakkabdutu jira. Yaa. Argitanii. Tan hunda sobaniitu marraa fuudhan. Otoo isin hin beekte silaa shaatira taatirraan fuudhanii. Nyati makana gize manika tiratte waliin jiraattu nikaa itti dhaqee jettee akka argiteen ta'ini. Nikaa itti nikaa irraa qabdaa miti. Waan gootu. Angoo witti waan isin dhaamu. Nikaa irraa qabdaa. Namni wal keessa jira. Maqaa kan keetitti maqaa isaatiin baafata. Biyya Faranjii keessa waan jira isin hima na dhageeffadha. Biyya Faranjii tana keessa waan jira isin hima. Annaa ga namoota biyya Faranjii. Biyya Faranjii tana jiru siniif. Biyya Faranjii keessatti akaawuntii ofii baasee akka barbaade godhuu hin danda'u. Haati manaa akaawuntii ofii baaftee akka feete godhuu hin dandeessu. Wanni isin beekuu qabdanii jechuudha. Abbaan manaa akaawuntii ofii akka fedhe godhuu hin danda'u. Haati manaa akaawuntii ofii akka fedhe godhuu hin danda'u. Wal jalatti bulanii jechuudha. Daataan keessa qaqqaba. warroon zara jirtan dhagahu jirtanii takaa tokko fidanii yoo bishaan itti naqani gubbaarra jiga malee keessa seenu habiibtiti yamee maalumatu si amma akkana si haasofsiisee ofirraa dhiisi namni si dhagahu hin jiruuti ummi firoona seessisi itti seessisi. Laa inni dhageenya dhugaa rabbii namnummaanuu gorsanumnuufis gorsanuma ta'a ilmoon namaa isuma dhageessi. Ani akka dubartii osoo dhagayeeti bara meeqa. Sigaleen nuyi warri daataan keessa qabaa jira shabakaan. Akkami beektaa amaan fakkeenyaaf dhiira wayii badaa yoo ati agartee badaa bar mucaan kun akkanaati barka akkanaati yoo jettee ati yaani jedhamti dubartii takka yoo gorsitu bari naana hinaafteti bara akkana taateeti siin jetti sigale. Yaa dhugaa. Orang tadi yang ini ada kata shabakaan keessa qabachu. Waan fi miira keessa galtee shabakaan hubade wallah. Waan hojii keessanii nyaata dubartoo. Iri maallaqa nurraa nyaata. Alif nurraa nyaata nurraa nyaanni inni maalinni ji'a sagalitti dhalanne wallahi. Kare inshallah. Dubartii kenna malee jira lubbuu kiyya hin qabamtaati haati mana taayanatu dalagaati jettiin inni mana taayetiin laale akka inni gadi ba'ee hin dalagannillee kadho godhu. Anaa fi waan ofiidha. Dhugaa rabbi walitti himna. Lubbuu barsi qabanii os jala qaban ammoo rakkoodha taa'atan hundi dalagaati. Maal gocha gadi baata achuma taa'ettiin isin dalagaa deemti. Inni silkii 5 qaba. Birriitti kenniti miti reeda jaan dalaydee dhuftuun birriitti kenniti harkaa qaba. Silkii biraan bitataa kan nyaatu ka biraati dabqabi nama biraati waan barbaadeen godhata gaafuma saniyyuu gaafa sin ji'a fixxee dhuftan mallee barlaal akka harreetti garafee dalagaatti deebisaa gasillee. Kabajalee hin argatu ay dubartii wallahi billahi. Yeroo tokko beekaa warreen tuhannaa jiru gaa'eef dagaa.
dhiira jechuun dura nuyi maali warri dubartii kun beekamee nuyi eessa jirra rakkoon keenya maaliif akkana dhiirri akkana nu godha jennee ofuma keenya ofaa gaafannu wallahi deebillee ofuma ofii gaafatu wallahi. barri ka ijoollee dhiirallee quubse ijoolluma ta'e dubartuma ta'e wallahi billahi kan quubse ijoollee ta'e si galee deemi dalagaa mana teechistee maallaqa manatti itti fiti inni maal ta'eere mangistiidha bar mangistiidha inni taa'eetuma guurrata irraa wallahi haati si achitti ilmooti yayyoo waanaa ergitaree waa wayin bita dubara ayyaan illee ga'e jettiin aicha bar madamitu maallaqa na dhoogate madami barjaasu bira jiru wallahi yoo haati achitti dawwalte bar lafeeti wanni sunillee bar akkas ta'e bara birullee akkas ta'e yoo isin jettu aicha bar madami maallaqa na dhoogate bar akkana naan jetteettiin madami jaarsa ammoo isin maallaqa kana biraa dabarsaa jiru. Ka isin ka biraati kenniti. Ammoo isin maallaqa kana biraa waan ta'e. yaa nu gaafatu wallahi. Kanaafuu sirreessuu qabna ayyee nutis. Yaa amma isarraani La if baanna malee isaanii miti. Sina malee yeroo dubartoota malee isaanii miti. Ifumaaf dhugaa fitti himna dhugaa jirtu san. Egaa wanni goon hin jirtu. Liqinsi dhugaan tanumaa hin jannu. Uma kenna ofii himnee ofaa gorsinu. Wallahi dhiira takka yoo adda baatanii jettan akka waan xumurri jireenyaa isa ta'etti hin laalina. Irra caalaa shamarran kenna wanni isiniif himu. Xumurri jireenyaa isaa miti. Dhageessaniiti. seenaa akkamii beektaa lubbuu? Dhugaa fati Fakkeenyaaf ani waggaa 3 aslii waliinaa jiraadhu. Wal fuunee jireenya waliinaa jiraadhu. Jireenyaan isa waliin jiraadhe sun yaa'anii jiraa miti. Jireenya badaadha. Baqa yaa'anii sigalee gammachuu ittiin qabu waan lollaa baqa waan akkasii maallaqa kiyyanarraa nyaata waan baay'ee na godha sigalee. Baqa yaa'anii yoo isaan adda bahe barumsa nama sanirraa hin baradhu sigalee. Ammallee gaafa isaan bahe siimii biraa bitadhee lubbuu kiyya bareeda kiyya bar nyaata hin danda'u dhugaatii hin danda'u ka biraallee jammartee jirti sigalaa miti. Sanirraa barumsa hin fudhattu. Wallahi kanaafiyyuu warra dhiira jettan dhiirallee hin jedhu abadan osoo du'eellee dhiira hin jedhu karakkoo namu ana waan taateef yoo ofii kiyyaa sirraa dhiiratti taruu danda'a. Dhiirri mana arabaati dhufee dubartii teennarraa maallaqa nyaata ofii keenya itti kennine baga nyaate warri dhiira nyaadha wallahi billahi nyaadha ammallee nyaadha. Rabbi isin ilaalchise manatti isinis fidde maal gootan wallahi nyaatan nis wallahi nyaadha. dhugaa fati. Rabbi nu waaqa Dirqama namni fudhatu hin jiru. Ati kabiyya arabaa kabirri shamarranii barate kana dhiisiti. Ijoolleen surree hoofee onnoo kanan beektanii beekun okaan warqee irraa ba'u kana jechuudha. Allaanduudhaan hidhattu biyyatti jechuudha. Mee diyaasbooraa wayii naasoo iyyetti birri diyaasbooraa dhaltuurra nyaatanii barattee bar. Mee diyaasbooraa naasoo qeetti surree akkaayyuu ni dandee barganaadha. Diyaasbooraa wayii meenatti hin fuuture haa achiinatti ergitu. waliin hin jiraattu abadan maallaqni sunni yoo jaalala waliin yaani dalagattaniillee waliif fiduu dandeessan jaalala keessan ka walitti fide maallaqa waan taateef maallaqni sun yoo dhumatti jaalalli keessanillee addaan badee jira si galee
namni kenna maallaqa mana Ilame shamarran teenna bakka itti miidhamtanii anatu isinii hima. Bakka miidhamtan beektanii tokkoffaa gaafa deemtan waan tokko gaafa seentan yookaan bultii haa ta'u homa kamuu haa ta'uuti yoo deemtan illikiidhaan hin deemina. Illikiin baay'ee hallayyaa si buufti. Illikiin hallayyaa si buufti. Takka jedhi naa qabi. Lammata taree deebi'eetiin waan takkatti yoo deemtan yookaan ammoo wanta tokkotti yeroo seentanii jettanii bultii yoo haa ta'u homa kamiinuu yoo haa ta'uuti laalladhaa. Dhiira tokko yeroo jaalattu akkuma jaalalli jiru jibbaan akka jiru bara adeemu. Akka meef waan tokko laala. Gaafa jalqaba si jaalatu, gaafa jalqaba wal fuutanii, gaafa jalqaba haa isin jedhu lubbuu isin jedhu. Akkam bulta lubbuutiyyaa isin jedhu. Guyyaa sadaffaa guyyaa arfaffaa waa nyaattee waa dhugdee maalirra jirta maal geette jedhee si gaafata. Gaafa arfaffaa yookaan shanaffaa kan ganama obboroo akka hirriba irraa ka'een osoo hin fincaanin si barreessu kun zuurii irratti assalaamu alaikum siin jedhu. Gaafa torbaanii hanchii siin jedhu. Gaafa 15 ammoo intala maan hin dubbattuu siin jedhu. Argitee? Bees jaalaluma keessa jirtanii ammallee fikirii keessa jirtanii gaafa. Gaafa ji'a tokko ta'e ammoo namittiin fayyaa qabdii siin jedhu. Namitti fayyaa qabdaa siin jedhu. Namitti taataa jechuudha gaafa ji'a. Maaf isin hin jedhe kan? Bitas ta'ee mirga. Wanni tokko akka jaalalli jiru jibbaan akka jiru bara. Akkuma jaalalli jiru jibbaan akka jiru. Kaleessa fuudhee samii san si geessee ka'ee akkamitti samii kaleessa sanirra nakaa'uu dhabe jettee kan yaaddoo taate obboleettii kiyya deemi gara haatetii keessatti deemi yookaan ammoo mana yaalaa deemi cheek godhame. Laallame. Kaleessa illee lubbuunaan jedhaa ture. Haadhas akkamitti lubbuunaan jechuu dhabe jettee kan yaaddoo taate maaloo mana yaalaa deemisi haa yaalani. Wallah. Nama dhiirri tokko bargeen gaddaa gisee koyeetiin jiru kan lubbuunaan jedhu yoo ta'e barana yookaan intalaa yookaan ammoo namitti kanaan jedhu yoo ta'e akkamitti namitti naan jettan jedhu. Mootummaanuu hin jijjiiramaa qilleensinuu hin jijjiiramaa inni illee qilleensummaa waliin jijjiiramee jechuudha. Dhugaatii walaa. We welcome. Akkasumatti irraa gabaabsita. Tokko sadi. Gaafa ammoo hanga gaafa ala keessa si oofuu harkaan si gayatu lubbuu yoo taate gaafa nikaa si hidhate hanchii taata gaafa manaan si gayate namittii taata. Akka gaafa ala irraa sammaaf lubbuu jedhaan waluu dhabe yookaan ammoo nasheeruu dhabe kan jettoo taate maaloo bareedduu kan koo irra deebi dalladhu. Argitee? Wanni kamuu jijjiiramaa deema. Rakkinni inni irratti miidhamnu maali? Akka kaleessa jaalalli jiru akka hadha jibbaan jiru wallaaluu kenna. Wanni irratti miidhamu. Ammas inni hidhaan deemu kenna. Sadaffaa taree deebi'ee dhiira kana ni jaalanna malee. Dhiirri tokko maal jaalatti, maal jibbiti, maal feeti, maal hin feetu wallaaluu kenna. Dhiifa manarraa godha. Shamarran gariin qaama dhiiraan addaa bichaa qabnaaf heerumna malee dhiirri akkamitti akka bulfatanii fi dhiirri akkamitti akka nama waliin bultuu hin beeknu irra caalaan kenna. Qaama isaan addaa bichaa qabnaaf gatteenna fincaanaaf dhaabatee fincaanaa qofaaf itti heeruma. Dhiifa manarraa ta'a. Mana keessa osoo ol deebitee dinnichaa akkatti affeelantan beennetu baay'ee dhiiratti heerumaa jechuudha. Yeroo alarraa inni galeetiin jedhu maal tokko godhamuuf maal tokko kennamuuf ta'e hin beennetu dhiiratti heeruma. Dhiifa manarraa ta'a wallaahi dhugaa rabbi. Dhagitanii. Mee duraan dursa ati osoo heerumuudhaaf rifeensa hin filatiin qeema haadhaaf abbaa keessanii taa'aati akkamitti akka aayyoon tantee abbaa kan keetti qabdu addaan baasi. Gaafas kufteen baddu. Anini racaalaa akka hotiyyeetu na guddise. Akka hotiyyeetu na guddise jechuudha. Hanga hadhaa jechuudha yoo xiqqaate amata naannoo amata meeqaati akka hotiyyaa nama jaaree sirriitti uf dadhabe jechuudha. Nama jaaree sirriitti uf dadhabe. Ilaa hadhaa kabajaa fi jaalala onnee isaa keessaa qabdi akaakayyuu kiyyaa rabbiin isaanitti araaramu isaan fuula rabbii deemanii. Ilaa hadhaa jechuudha. Ilaa hadhaa
dubartiin durii maaliin nu caalu zamana kakayyuu kennaa san goshoodha jedhanii itti kennanii osoo isii haadha manaa qabu deemee tabiraa waliin bulee galaa sirba deemanii kunoo sirba buushoon ta'uu san kakabalaan ta'uu san waliin capparanii waa hedduutu jira san hunda obsiti dubartiin duraanii jechuudha obsa san yookaan silkiinsaa saayilentii kasiiraa keessa jala kaasuu dhabata yookaan moo argeetu kaasuu dhabata kanaaf kaasuu dhabdee hadha sibira jirti san ta'uu osoo hin taane jechuudha argitanii san ta'uu osoo hin taane isa kana maaltu mudate rakkinni akkamitti san mudate silkiina jala kaasuu dhabee yaaduun dirqama nurratti gastiin gad isin darbee taaptaa. La 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 Allah la la Allah ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበተው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ